fa'aadee natti hin bilbilin. An nama yeroo duraatiif jaaladhe waan ta'eef natti hin bilbilin. Waan hojii keessa nyaadhu ibsa. Fayyaa qabxiisi. Baannee Ibsa dubbachuu sodaadhe beektaa? Maal jettee dubbatta? Si jaaladhee masaanuu ijoollee masaan lammaffaa na godhadhu jechuun hin sodaadhe waan ta'eef ati jaartii lammaffaa yoo waan footu taate haadha faatee si hayyamee jira akka jettu. Waan isa kabajuuf si jira osoo hanqa kanaa. Dhugaa rabbii waan isa kabajuuf si dhaggeeffachaa jira. Wallahi jee ayatti makakadhu rakkoon hin jiratu kakadhu. Akka ta'u na nagayami garooti. Wallahi nagama makkuush bakka. Uma si jaaladhu bakka irra caalaa sirraallee fagaachuun barbaanne. Ammallee ammoo naan taane. Firaankiidha miti? Wallahi firaankiidha miti. Wallahi. Waa rabbii firaankiidha miti. Wayne burdeetti aarii barbaada. Okay, eshi haa ta'u maaliin godhatu baan amma? Ibsa dubbachuu sodaadhe beektaa? Maal jettee dubbatta? Si jaaladhee masaanuu ijoollee masaan lammaffaa na godhadhu jechuun hin sodaadhe waan ta'eef ati jaartii lammaffaa yoo waan footu taate haadha faatee si hayyamee jira akka jettu. Waan isa kabajuuf si jira osoo hanqa kanaa. Dhugaa rabbii waan isa kabajuuf si dhaggeeffachaa jira. Indii? Maal jechuun? Hedduu isa kabajasanii kaayee. Eshi. Itti maal rakkoo jira? Isatti moo? Himi deebisaa isaa yaa'u. Isaa waan ta'eef itti himi. Haa garuu wallahi. Waanti amma waan qosaa jirtu na fakkaatu. Lubbuu ati na hayyame malee ani rakkoon qaban jechuun ibsaan maybe ishillee jechuu danda'a didee jechuu danda'a ati garuu keessi kee maal jedha. Makkuush dhugaa rabbii wallahi sirraa fagaachuun barbaadu. Sirraa fagaachuun barbaadu. Ati maal jini Facebook irratti waan irratti bahuu qabda BBC Oromiyaa irratti nama post godhamuu qabda. Sirraa fagaachuun barbaadu maal jechuu? Namni biyya biraa yoo deemu sirraa fagaachuun barbaadu na jaarsa kiyya irratti sirraa fagaachuun fedhetta? Arashii midhaa arsii safuu beekti akkasuma os namni Kalaas na keechaa dhugaa rabbii hedduu na aarsisaa jirta baay'ee. Akkasuma os nam tokkotti nimi. Wallahi na aarsu jirta amma. No, piraanki dhalee miti na aarsu jirta makii kalaas akka ishee beeka sorry dhugaa rabbii lama waasitiin dubbadhan karaa dubartii waa dubbadhee irraa argadheen beeku. No, an dubartii jala dhuwaa jedhaan akkamitti anuyyuu afaan bahee kana siin jedhee ati. Laali akka hartuun fedhu because laal jaalalti fala guutaati maaliif jaalattee siin hin jiru maaliif isa akkas jetti hin jiru jaalachuu hankeetti hin aaruus garuu just ani wal jaalala miti yoo salmaaf malee ani sitti gaddee maal jeeti miti bar jaalala miti obboleetiin Makkuush bar naadhiis hin jenne bara naadhiis hin jenne bar masaanuu tantee ta'uu fedha jechuun kan kun naadhiis hin jenne bar. Hayyee. Ishi lubbuuti galatoo. Ishi jette. Yoo ittiin himu wanta akka ittiin himu akka na waliin haasoo ittiin himu wallahi ittiin himu icciitiidha shi. Ati isin ishi jette. Hayyee himmaa dhiree qoy hayyee fayyaddu. Ati ishi jette atayyamtee jedhee. Wanta akka illee ittiin himu wallahi. Ni No, beektaa adina. jetteetu ni himu. Ishi lubbuuti ati na hayyamtaa garuu na hayyamtaati. Dubbisiin isuma dubbisiin bakka ciisuu barbaada mataan aduu daranuu mataan aduu kubee. Ati na hayyamtaa siin jedhee bar. Rakkoon hin jiru ne haasofna ciisuu barbaada noo. Rakkoon hin jiruun akkami rakkoon hin jiruun tanaa geeggeessuuti. Mammaa siin qabda sila siriin hin qabdu ati. Yes or no. Yes or no. Afaan takka qofa sirraa barbaadda makii maal taate waaqa yookaan okey rakkoon qabu yookaan ammoo no baska lamaan kana bar jechuun kun waan guddaa miti maal taate bar yoo barbaachisaa ta'e alar osoo hin jiraa miti alarrattu yoo osoo wal jaalannee hin jiraa miti. Wallahi jeesi nama na gizee kakattee jirta garuu ammas kakadhu kadhuma wallahi jee. Makkuush dhugaa rabbii siin jedha dhugaa. Dhugaa rabbi jennaan na yeesi amanii ani wata akka ittiin himu akkana naan jettee akkasuma. Ani itti himuu miti bar isa waan jedhee amansiisuun beeka. Ati na jaalattee ati okey haadha moo okeen ani kanuma bicha addaan naa baasa. Rakkoon hin jiru ati maybe jechuun bakka akkuma si tole.
Atina hayyamtee jirta jechuudha. Si hayyami. Ishii lubbuuti yammakkuush yamaa jira. Hedduuti jaaladha. Hedduu takka. Naannoo hedduu si jaalachuu eegalee amma. Chawmee. Yes, jettee bar. Dantee makiina kana jaalatti. Dhugaa hedduu si jaalatti bakka. Jaalala si qabdurraa jaalasi si qoodde. Miskiin. Oh my God. Anu isin waan jedhu takkara saqqalamee hafeera. Mura akka jaaladhu na taasifte dhugaa rabbii qaban jaaladhaan akka jaaladhu na taasifte wallaahi. Tafaasarin diye ama ta'edha karaa abbeetii hordofuu heddaan jaalala ishii irraa bakka. Dhaga'eeti sadaffaa hin jiretti rooti. Laal tokko waan jedhu lamatu hafee jedha ibsaan amma lama bicha hafee fi. Inshallah sadi argatte takka afur guuteera wallah. Lamatu hafee. Guys, afur. Garuu osoo anaati nayyam. Wallah. Osoo anaati neebar. Afur guuteera nam. Obsa siyaagin. Jaarsa kiyya osoo anaati nayyam. Shari'aa beekti laa abbaa isiititu iyyuu ganda isiititu iyyuu bakka injiraa miti ganda yeroo hundi sa'a 24 masgiidni keessatti azaana. Shari'aa beekti. Inayyamne irgixanyaan hin inayyamne. Hinayyamtu? Makiin moo? Makiinuma barbaadde naaf gooti. Anatu akka isiin ta'uuf malee. Bar guyyaa hadhaa kana hoo xiqqaate harka 4 na dawwalti. Harka 4 na dawwalti. Amma irribarraa ka'ee chaw bakka waa na dawwalti. Waa nyaattee na dawwalti. Liibisee noodda na dawwalti. Bakka injiraa miti. Daqiiqaa sekendii na dawwalti wallaahi. Daqiiqaa sekendiidhaan. Bifa aariitiin dubbatte. Yaa bifa aariitiin dubbatte garuu. I don't know garuu hargee hin ayyamtu. By the way dubartiin hargee hundaa miti yaa. Amma tajimmaa hin diddu. Tajimmaa hin diddu bar. Shanillee irra fuutu jaallee irra fuutu dubartiin jimmaa dantaa isiitii miti. Obsa kenneef rabbiin. Ammarraa si jaalachuu eegalee jira siin jettee. Qoyimee hicciitiidhaan nama wayii fuula. Gabbeessu jira wallahi barjaan godhu jira. Maaliif jirtu? Nu wajji. Nu ijoollee wajjin raahaa godhu jira. Qoyimee sibiin deebsaa kutaa bilbilaan narra bu'e. Akka sa'a 24 akkuma bilbilli sirra bu'ettiisi. No, namatti himuuf itti deebis. Namaa miti. Fayyee mangis. Maal sila jechuun nama achitti haasoftu santu si caaleessa yeroo bilbila gurra na custa akkuma namni si bilbila jirta bar. No wallahi dhiifama waan hin godhu jira bar. Maal goota? Amma bar namni narra bilbileen silkumaan na dura tuqqame yoo kushinaa namaa keessaan dhaabbachuu jira.
iyyansaa jira. Dhageeffadhu. Haa. An sammuu kiyya firii barbaada, jireenya firii jiraachuu barbaada, jireenya gaarii jiraachuu. An sammuu kiyya firii ta'uu barbaada jedhi. Sammuu maali? Sammuu kan koo sammuu firii jiraachuu barbaada sin jedha jireenya gaarii jiraachuu barbaada, jireenya yaada hin qabne, jireenya aarii hin qabne jiraachuu barbaada waan ta'eef kana booda kolfaa fi taphanaa waliin haasoftu wantoota naa waliin haasoftu waliin kolfuu waliin taphachuu waan naaf yaaddellee yoo jiraate hundaayyuu asumatti dhaabii nagayaan jiraadhu. Sitti haa tolu. Lambeetu si beeku. Eeyooti rabbii kiyyaa dheessa galaani. Jira galaana nyaati. Yoo inni deebise immoo baattaan nan beektu sin beeku ittaan kazaatti argamu. Chiroo awardiriin jeeqaalichi. Aare annama waan kiyya tuqun jaaladhu. Sinigalee waan kiyya irratti waraanaa miti inshaallah. Osoo gaara gubbaa bainaan jaan gaaran bawaan kiyya irratti aare shugguxii Oromooti shugguxii dabar shugguxii waan kiyya irratti waan namaa tuquun jaaladhu waan kiyya namni xunaan inshaallah akka shunkurtiitti ilaal kataf zeetii malee abbaa fedhee bilcheessaa bara aare koo hin nyaata. Hunda isi wala komanti wala isa wala hunda isan wali qabee praankisiin wali wallahi gisee meeqa akka bilbileeyino wallahi rakkatanii jechuudha jiratti piraanki na goote deebiseen piraanki si godhe anis yataabbaatu ganaa piraanki na gootan qoyi ilaaltan ganaa anarratti bilbiltan akka wallahi ciisaan jira dhugaa rabbi ciisutu hin jira gisee isin bilbiltu maakush giseetu qaxabje laayifii irra jiranii na bilbilan jee isin sarchi godhu ono laayifii irra jirti aha akkasii giseen jiru dhiiseetiin laayifii dhiiseetiin tumaasoo eegal haala rakkoon hin jiru maa rakkoon hin jiru wii maakiin miskiina wii maakiin gawwaadha waan kiyya irratti mas miskiinan ta'u dayyuusa bar namni waan isarra miskiina ta'e jechuun dayyuusaa bar nama bar jireenyi geefi kara qabrii deemuu qabu bar hindi waan isarratti namni dayyuusa yoo ta'e bari du'uu malee maal godha miskiinummaa waan biraati bar miskinummaa waan bira wal yaadu waan bira wal jaalachuu waan bira jaan kana jaan harka dheetiin jira miti sai amma kana booda piraanki jaayina irratti hin dhufan harkattee wallaahi naan jaan harkadhee wallaahi Ati isin nyaadheen jira akka ibsaan bilbilu jirutti isin nyaadheen jira dhiisii isin nyaadheen nama sanii miti anatu irratti dawwali jedhanii dhagaye laal an akkamitti si shakkii Mani dawwal jedheen dawwale malee maakiti. osaa isin harkadhee hin kijibina wallahi osoo ba'uu dhabdee sin shakku an siin jenne isa laa ilaaha illallah waraanni nuun boodduu jedhee bar maatii wal salphaatanii sobdii jedhee bar yaa bika sanitti na harkadhee waan laal waan jedhe dhageeffadhu ni sobdi malee rifattanii jirtan ishi ati dhiisi ibsaan garuu rifattee jirta haqa ati dhiisaayyee waan na beeytu waan xiqqaan nan boochisu yaani beeyta ati garuu rifattee jirta Maagee piraanki si godhatte ana isin lachuuna is piraankisu akka tikijibaa jirtu osoo argu waan ufiitiin ittaasa jedheen. hayyee hin nyaadhamnee jechuudha amma isin lameenu siniif haa ta'u gartanii gisee haadan sobduu maali kun Hogduu siin jedhu wayitaatiin riba akka nama rafaa jirtuu fakkeessitee takkatti sagalee cheenji goote. Saan booda wanti ati Namni hirriba keessa jiru dafee hin ka'u. Oi fiduu hayyee Wallaahi maasum sambooda barka si dawwal bakka ani dawwale. Sambooda mana barka duraan baru Sama sambooda. Afrika ምናምን ወተት ተሰን ትንሽ ተነገርኩና እኮ ዲሲ ጋር ሲያከኝ በርሰኒ በርስ ኡመተ ደወል መጀመሪያ ፍቅር ነው እኮ ከዱራራቲ ሶብዱ እቴ በረስቴ በረፈም ሶቢን ሲንጀደ ሚሰይ ሲር ኦ
Okay, sani ba lamma farati. Hey, maakisha. Ani boo'icha kan kee irratti jechuudha. Akka ati pirankii nu godhaa Ibsaan lamma farati rifatee jira. Dhugaa rabbii barta hedduu na bilbilee bar bakka jechuun rifattee jirta. Hayi hedduu rifattee. Wallahi ka pirankii ta'e waan ufiiti. Wallahi ati pranki te lamma farati. Ani waan ati barreessitu ni beekaa bar. Maa haada jiraatiin kun. Laa Ana kan isin dubbisu qoynin dubbisa. ibsa pirankii taate yaati. Maal? Wallahi. Oh my goodness. Ma haite. Maal? Ma haite waan dubbisa jeegisen deemu dhabe. Rabbi nu akkisi. Wayyee damiina koo. Welcome bro. No sanii miti bar. Ani makii jennaan akkana sobaartu beekee. Maal jennaan Amma hamidee wajjin. Dhugaa rabbi yogguu dura naa bilbiltu irraa faciisuun ture bar. Wallahi yogguu dura maa neetworkii kee sirrii miti. Kiyya moo kee? Iyya. Yogguu dura haati faatee naa bilbiltu dhuguma rabbi ciisuun ture. Wallahi ciisuun ture garuu bakka haala isiin itti natti haasoftu gaagise natti haasoftu ni beeku firii taatee natti haasoftu cineen dhiqamtee natti haasofne. Sarchi godhee hin dhaqee ilaale gisee ilaalu haa akkasii je. Qooyi lammaffarrattiin isii harkadha jeetiin bilbili gisee tan isii harkadhee garuu isii illee dhiisee hayyee harkachuu garuu isii harkadhee sin jira ibsichu. makiin an jedhee bar makii yeroo duraan dawwaltu jala kanan jirtu. Yeroo duraan itti dawwalu jala kanan jirtu. Booda erga itti haasoo eegalee sarchi gootee yoo na laatu. Injuru rafuun ture. Injuru ciisuun ture guna bilbil ciisuman ture dhusuma dhugaa rabbi mataa na dhukkubu ture. Ati na bilbilaan haasawuma keessattiin laayif irra jirti isa jeetin sarchis godhe. Ati silaa dhugaa ta'e na jemtu. Fiifi. Habiibti Maal jechuun waan akkanaa taate jedhamtaa bar piraankii amma. Ani siin gareefi maakiin wallahi na jaalatti. Maakii koo ፍቅር ነች። ማኪ እኮ ልብ ነች። ማኪ እኮ ሁሉ ነገር ነች። ማኪ እዚህ ላይ ተሸክሜ እሄዳለሁ። ማኪ እያለች ነበር። ና የምት ጅራ ቱሬ ኦሶናት ሂና የሙፍ ያከሚት ሀየምት ጅራ ቱሬ በር አንባይ ዘወይ ደብኑ መጃለቁ ሀየ nama jara dong fakanya foto abba mana kiya yo kasih sabo Amina mangisti akam jirta naga nanjar akam goda ni di sasa networking kiya garu sirri jira amma kuno ati kan kayak am nabat baran meshiman ha godu jal dugaman pranki tayam anille man pranki gote isa anu inna genya pranki gota ni anu foto fochu turebar ega anak jedeen harama yoo nyaatan garaan gahatanii jaalfadinutti illee dawwal jedhee maal gootee on dawwaltee baay'atteedha hadha booda soo illee naasa'u kana booda kana nyaatonni biyya rifatee mirqaan qabadee dawwal maal godhe laata ini dugaman rifate walaa barcaa keessa jira way miskiin duba akkam gootan duba amma kaasuu didee amma jala kaasuu didee walaa ibsi haati dawwal kaasuu didee jedha itti bilbile no isa inni faan inni ammoo osoo guyyaa guutuullee pirankii godhaa oolte pirankii mataa maal akka ta'e hin beekani. dhugaa nu gisee meeqa. Wallahi ittiin bilbilee sobaa jirtanii mi? Wallahi si jedhama miisajjini na barreesse ergeefi isa waan inni na barreesse. irrifadhe jedhe wallahi. Okay amma maaltu maal ta'e duba amma itti himtaniire? Ati bilbilee ibsa. Bilbilee waan hin jirre. Neetworkiin kiyya sirrii miti.
Doktor Esira bakka hojii dhagee jira. Ijoollee saayibban isaa waliin iddoo jira. Waa manya. Waalaikum salam Shah Charta. Miti khasi. Khasi maybe are. Hey. Mangkas itu orang visi dah walar tu. Jadi enggak kau. Baca tu jadi. Kasir. No. Network mali tap goda mali riban kani tap goda mali manni khiyya network sirrin jiru bar akka beje be network sirri dagaru nambar akkas nagarsis Lasti semadde sidda walte kasinyette sirri da nabra bar sirri mitina anja barakati billich jira ayi tap goda kastana rakko ayi damina ko galut tikaba jira tikko atti mulata ba just no ma mega qabati wani guta amu sihara ge tumi akkas galari sana kai saka ga qaba wan jirgu guta me da taysan ayye dubadam Ati Zira kegiatan. Waalaikum salam. Akka argaan keenya gahee jira. Baga ammina cabsite baga mirqaana keenya dura waliin laate jazaan kee jannataa dhugatti iddoon sirraa nagaan naatu kanuma ibsisaa nagaan dura hin deebiru. Bohan gitu ya. Bohan. Mana itu bohan? Wala bohan. Tidak ada sih. Bohan tersindet. Awam lo baru rambut. Na kusina nama ke sabda ni sinaso tu mana nama sindira. Bohan nama jadi bang sindira tu di bawah berat berat. June I fan ni tu ke. June. Wallahi bisa Rabbi kakak dia hal mani ufafan niftu jadi kan atau nergi saja. Oh my god. Ufafan niftu jadi. Anji Stephen boy berbau dinner. Ufafan niftu jadi nanti. Karena mani takitin nama dibadu tu mas. Nantane walin demu nantane wali hasa nantane kau lum zero. Akka dastakakaluuf gorsaanii ture yaar. Waata kan astakakalu sinjare ber waata kan astakakalu. Apa aku sedih buta? Apa aku sedih buta? Apa aku sedih lagi gara-gara? Ini apa aku sedih buta kasih malta dan apa bos ke sambavan ne mata tak. Mana semua yang ada di dalam besar. Namni gara-gara apa bata kata kita? Wan senar rangkain. Please family. Namni gara-gara apa bata kata? Let's go apa? Apa buta re apa? Ijoolleen tiyya maal ta'an namni ja abaaboo anan is keessa isin kaa'e bilaa jechuun